waadaa fi hidhaa gaa'elaa jechuun dubbii guddaadha baay'ee. Dubbii cimaadha baay'ee. Dubbii akka salphaatti ilaalamuu hin dandeenyedha. Waadaa jechuun mata duree mataasaa danda'e guddaadha. Hidhaa jechuunis mata duree mataasaa danda'e guddaadha. Hidhaa waadaa በጣም ከባድ የሆነ ቃል ስለሆነ በደንብ እንድታዳምጡኝ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። waadaa fi hidhaa gaa'elaa namoota wal fuudhan lama gidduutti dubbii sana cimsuudhaaf yookiin hidhaa gaa'elaa jedhama. Dubbii sana cimsuudhaaf yookiin hidhaa gaa'elaa jedhama. Kunis kan namoota san lamaan walitti hidhee tokko isaan godhu jechuudha. Nama lama tokko kan godhu jechuudha. Waadaa fi hidhaa gaa'elaa kana jechuun nama lama walitti hidhee tokko kan godhu. Gara yaada tokkotti kan isaan fidu. Gara qaama tokko ta'utti kan isaan fidu. Waadaa fi hidhaa gaa'elaa ta'uun isa kana jechuudha. Kunis kan namoota san lamaan walitti hidhee tokko isaan godhu jechuun sababni isaa tokkummaa waa'ee tokkummaa gaa'elaa waa'ee marii waa'ee qaama tokko ta'uu tanaan dura akkuma ilaalle kaayyoo gaa'elaa tokko ta'uudha waan ta'eef kan isaan ittiin tokko ta'an immoo waadaa gaa'elaa kanaa jechuudha. Waadaa gaa'elaa kanaa jechuudha. Waadaan kun kan inni raawwatamu qeerroo duudaa fi qarree duudaa gidduutti raawwatama jechuudha. Qeerroo dura wal quunnamtii saalaa godhee qeerrummaa isaa dura kan kufaatii yookaan ejja kan hin raawwatin qeerroo duudaa jechuun isa kana. Qarree duudaa jechuunis ishee akkasiiti. Durba duudaa kan jennu immoo durbummaa kam qabdu waadaa fi hidhaa gaa'elaa namoota akkasii hidhaan gaa'elaa namoota akkasii gidduutti raawwatamaa jechuudha. Egaa waadaa fi hidhaa gaa'elaa jechuun maaliif durba duudaa fi qarree yookaan qeerroo duudaadhaan wal qabate waan jedhu gara fuulduraatti inni ilaalla har'uma jechuudha. Maaliif warra kaan gidduutti waadaan jedhamu hin jedhama. Garaagarummaa guddaa qaba garuu. Durba duudaa yookaan haadha manaa qeerrummaa keetiidha. Isa raajinii Ermiyaas haadha manaa qeerrummaa keetirraa manamummaa hin dhabinedha. Qeerrummaatti wiisaa tanaan dura waan tokko iyyuu kan hin raawwatin jechuudha. Qeerroo duudaa jechuun tanaan dura durba tokko wajjin iyyuu walitti dhufeenya yookaan gininyuunneti minim yaalaa arge jechuudha waan tokko iyyuu. Inni kun qeerroo duudaa jedhama. Durba duudaa jechuun immoo tanaan dura dhiira biraan wal argitee kan hin beekne fayyaa kan jirtu jechuudha. Egaa nan komatinaa waama caafannaa isa waan anaa sa'uuf. Ilaamee caafata qulqullaa keessa akkas jedha. Akka Israa'elitti akka aadaa Israa'elitti durbi tokko durbummaan gaafa irraa fudhatamu uffata ofirraa baafteetu mataa addatteetu salphina guddaa waan ta'eef karaarra gadi baatee deemti akka nama maraate ulfina dhabeette በጣም ከባድ ውርደት እንደሆነ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ማለት ነው። አካ አዳ እስራኤልቲ አዱማን ባየ ውልፋታዳ ባየ ውልፋታዳ ዋዳን ጋይላካ ኢሳን ከነ ግዱት ጩዳ ከራወተም yoo isaan kun lamaan bifa kanaan hin jirre ta'e
waadaan sun waadaa akkamii akka ta'e adeemsa keessan ilaalla jechuudha. Yoo kana ta'uu baate yoo jarri kun bifa kanaan jireenyi isaanii hafuurri isaanii foon isaanii waliif eeggannaa kan hin qabne ta'e akka nama muka daana'oon yookaan muka urtoo nyaateen mana ijaaruu yaaluu ta'a jechuudha. Muka urtoo nyaate urtoo yookaan ololee yookaan qinqanii kan nyaate jechuudha. Mana yeroo ijaartan maal ta'a? Keessi isaa dhumaa waan ta'eef hin dhaabbatu danda'e. Hin dhaabbatu danda'e mana qabee danda'e dhaabbachuu hin danda'u. Inurraa jechuudha. Humna dhabaa jechuudha. Keessi isaa waan hin jirreef jechuudha. Keessa gaa'elaa fayyaa kan taasisu amanamummaa gaa'ela duraanii jara san lamaaniitii jechuudha. Isa kanaaf waan hin jirre waadaa galuun booddee qaaniidhaan lafa ilaalu waan ta'eef waadaa fi hidhaa gaa'elaa jechuun egaa kan namoota kanaa tokkummeessu yookaan tokko isaan taasisu jechuudha. Namni waadaa fi hidhaa gaa'elaatiin alatti tokko ta'uu yookiin walitti maxxanuu tasayyuu hin danda'u. Waadaa fi hidhaa gaa'elaa kana cimsuu yookaan jabeessuu kan jabeessu immoo kakuu gaa'elaa jedhama. Kanaaf itti fufnee waa'ee kakuu gaa'elaa ilaalla. Kakuu gaa'elaa jechuun maal jechuudha? Gaa'ela isa keessa kakuun jira. Namoonni tokko tokko akkas jedhu iddoo waldaan kiristiyaanaa hin jirretti macaafa qulqulluu kana wal qabsiisu. Dhagaa wal ciniinsisu. Muka wal ciniinsisu. Biiftuun lixaa jirtu kun na fudhattee haalittu jedhu. Dukkana yoo ta'e dukkanni kun naan bariin jedhu. Guyyaa yoo ta'e guyyaan kun otoo guyyaan kun keessaan dhumin akkasana haa godhadhu. Sibiila wal qabsiisu. Muka wal qabsiisu. Macaafa wal qabsiisu. Waan garagala wal qabsiisuun macaafni qulqulluun tasa gonkayyuu hin iyyamu. Kana hundumtu akka beeku nan barbaada. Godhameeras yoo ta'e kun dogoggora guddaadha. Nama wayiitu akkas naan jedhe. Nama wayii kaksiifadhu macaafa qulqulluu qabsiisee naan jedhe. Macaafni qulqulluun kana siin iyyamu waan ta'eef nama kaksiisuun hin danda'amu. Kanumaa macaafa qulqulluu qabadhuu kakadhuun eessaa fidde kana. Dogoggora guddaadha kun hin jedheen. Inni iseen hami sun illee. Kanaaf waan tokko isinitti hima. Kakuu gaa'elaa jechuun macaafa qulqulluu wal qabsiisuudhaan gargari. Kan akkasiin beektan nan barbaada. Maa inni kakuun gaa'elaa? Kakuun namoota lama yookaan lamaa ol ta'an gareenis ta'e sadarkaa biyyaatiin kan waliif dubbii irratti walii galan sana eeguudhaaf kan godhamudha jechuudha. Waaqayyo iyyuu saba isaatiif kakuu galee ni eega ittiinis akka bulchu macaafni qulqulluun ni dubbata. Yeroo garaagaraa keessatti waaqayyo namoota garaagaraa wajjin kakuu gurguddaa ni gala. Kanaafuu namoonni dubbii isaanii cimsuudhaaf kakuu yeroo waliif galan ni argina. Kunis dubbiin isaa sirrii ta'uu isaa raggaasisuudhaaf maqaa waaqayyoo ni waamaa jechuudha. Maqaa waaqayyoo ni waamaa. Waaqayyo duratti akka seeraaf dubbii waaqayyootiitti dhugaa jiruun waliif waadaa galuu kakuu galuu jechuudha. Kakuun waan cimsanii eeganidha. Kakuun baay'ee ulfaataadha. Kakuun baay'ee cimaadha. Kakuun gaa'elaa kakuuwwan jiran hundumaa irra ni jabaata. Cimaadha jechuudha. Sababni isaa hanga du'aatti kan hin geeddaramne waan ta'eef akka salphaatti kan ilaalamu miti. Hanga du'aatti waan hin jijjiiramneef iskamoota duras waada nama amma du'aatti baay'ee cimaadha jiran. Waada nama du'aatti baay'ee cimaadha. Ulfaataadha jechuu barbaadetan. Amma du'aatti waada nama du'aa baay'ee ulfaata. Waadaan yookaan kakuun yeroodhaafii jira. Kan yeroo dheeraa jira. Baay'ee kan ulfaatu garuu isa bara baraati. Isa bara baraati. Kakuun kun kakuun gaa'elaa kun bakka lama gurguddaatti qoonnee ilaala. Kakuu gaa'elaa bakka lama gurguddaatti qoonnee ilaala. Innis tokko waadaa afaanii fi laphee. Waadaa yookaan kakuu afaanii fi laphee. Inni kun maal jechuudha? Dubbiin kun bara jireenya keenyaa keessatti waanuma salphaa fi qoosaa yookaan tapha ijoollee ta'ee mul'achaa jira. Oromoon illee yeroo mammaaku waan tokko dubbata. Kan dubbatan baduu irra kan dhalchan baduu wayyaa jedha. Kunis maal ibsaa?
wanti dubbatan tokko amma ulfaataa fi rakkisaa akka ta'e mirkaneessa jechuudha. Kakuu yookiin waadaan afaanii fuula Waaqayyoo fi fuula amantootaa Waaqayyoo duratti dhaabbatanii galan waadaa hanga du'aati malee waadaa hanga rakkinaa, hanga dhukkubaa, hanga hiyyummaa, hanga waan kana fakkaatanii miti. Har'a garuu dubbiin kun waan iddoodhaa kaatee fi badee natti fakkaatan. Sababni isaa namni waadaa yookaan immoo kakuu kana seenuunis cabsee ba'uunis itti ulfaachaa hin jiru. Waadaa siin gala, waadaa siin diiga. Dubbiin kun garuu dhugaa baatuu cimaa fuula Waaqayyootti nama irratti ijaajjabinaan dhugaa ba'uudha. Kanaafuu waadaan afaanii fi laphee ofiitiin waadaa galan kakuu gaa'elaa jedhama. Kakatanii eeguu yookaan kabajuu dhiisuun immoo harka ofiitiin of ajjeesuu wajjin waliin caalu. Egaa waadaa laphee fi kakuu waadaa fi afaanii waadaa afaanii fi laphee jechuun yookaan kakuu afaanii fi laphee jechuun fakkeenyaaf gaa'elli tokko yeroo geggeeffamu toora yookaan sirna waldaan kiristiyaanaa Waaqayyoo afaan godhatee harka godhatee bakka bu'aa godhatee biyya lafaarra kaa'ee karaa waldaa kiristaanaa yeroo geggeeffamu namni tokko gaa'ela yeroo dhaabbatu kan inni waadaa galu akkas jedheetu waadaa gala. An yeroo rakkinaatti yeroo dhukkubaatti waan baay'eetu jedhama. Hanga du'aatti maal jedha waan hedduu waadaa gala. Fuula Waaqayyoo fuula saba Waaqayyootti fuula Waaqayyoo fuula saba Waaqayyootti akka kanatti waadaa galeetu dhaabbatee fuula Waaqayyootti kakuu guddaa kanaa walii kakatu jechuudha lamaan isaanii. Inni kun immoo firdii guddaa akka qabu baay'ee dubbii ulfaataa fi dubbii cimaa akka ta'e aba waldaan kiristiyaanaa qabduunis baay'ee ulfaataa akka ta'e hin dubbatame jechuudha. Namoonni gaa'ela diigan ani isaan hin milkoofneef yeroo baay'ee waadaa kana galanii fuula Waaqayyoo fuula saba Waaqayyootti ragaa dhaabanii kakatanii deebi'anii waan diiganiif deebi'anii manni isaan ijaarratan hundinuu diigamaa jalata. Isa kanaaf dubbii ulfaataa fi cimaan gaa'ela keessatti waadaa afaanii fi laphee isa fuula Waaqayyoo fuula saba Waaqayyootti kakatan kanadha jechuudha. Tarii namoonni tokko tokko immoo nu karaa waldaa kiristiyaanaa gaa'ela waan hin dhaabneef waldaa waan nu hin beekneef jaarsoliin lubni yookaan paastariin waldaa waan nu hin beekneef gaa'elli keenya kun seera qabeessa miti gaa'elas jedhamuu hin danda'u jedhanii namoonni yaadan tokko jiru. Macaafni qulqulluun kan haasa'u Phaawulos namni tokko dhiirri tokkoof durbi tokko iddoo tokkotti walii wajjiniin ciisicha gaa'elaa gaggeessara yoo ta'e jarri sun foon tokko waan ta'aniif deebi'anii gargar hin ba'in jedha. Dogoggora yoo haa ta'u malee jarri sun foon tokko walii wajjin ta'aniif namni jalqaba ciisicha gaa'elaa nama tokko wajjin raawwate namni sun haati manaa isaa ni sirriin abbaan manaa ishii ni sirriin nama inni jalqaba yookaan ishiin jalqaba walii wajjiniin adeemsa san jalqaban ta'uusaa macaafni qulqulluun dhugaa jiru lafa kaa'a. Kanaaf namoonni tokko tokko haadha manaa tokko wajjin jiruyyuu malee haadha manoonni isaanii ala baay'eedha. Dubartoonni tokko tokko abbaa manaa tokko qabuyyuu yoo ta'e iyyuu dura haa abbaa manootaa baay'ee qabu. Kanaaf warra jala jiranii warra wajjin jiraniin haadha manaa sadaffaa, arfaffaa, shanaffaa kan jedhaman namoonni baay'een jiru jechuudha. Ija macaafa qulqulluutiin yeroo ilaalu. Sababni isaatu namoonni gaa'ela jalqabanii waadaa gaa'elaa diiganii nama tokko wajjin jiraatanii deebi'anii diiganii namoota kan biraa wajjin jiraatan gaa'ela jedhamu otoo hin taane inni kun ejja kan jedhamu ija macaafa qulqulluutiin gaafa ilaalamudha. Isa kanaaf ulfaataa fi cimaa ta'uunsa waa'een gaa'elaa baay'ee cima jechuudha. Isa kanaaf yeroo barumsa gaa'elaa kana isin jalqabsiisu ani biyya lafaa kanarraa waan baay'ee balaaleffadhu ulfaataa fi guddaa samii kana caala natti ulfaatu kan ta'u gaa'elli ija dubbii Waaqayyootiin gaafan ilaalu baay'ee namni akka koo gaa'ela sodaatu hin turre Waaqayyo gooftaan machaa akkuma sodaadhu anaaf gaa'ela ulfinaa kenneera ulfinni kan isaa ta'u. Isa kanaaf ulfaataadha cimaadha jechuudha. Kakuun kun isa kana fakkaata. Lammaffaa irratti kakuu dhiigaa yookaan kakuu dhiigaa maal akka ta'e walii wajjin ilaalletu isa guyyaa irraa xumurra. Kakuun dhiigaa maaliin? Gaa'ela gidduu kakuu lamatu jira innee kakuu afaanii fi lapheennee akkasuma immoo
kakuu dhiigaa inni kakuu dhiigaa yoom kakuun dhiigaa akkamitti kan jedhu kun maalitti nu geessa qaxxitaa gara varjiniitii yookaan gara durbummaatti nu geessa jechuudha. Macaafni qulqulluu waa'ee durbummaa maal jedha? Seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 16 irraa waan tokko ilaala. Innis akka kanadha. Intalattiin baay'ee ija namaatti hin tolti. Durba dhiirri bira hin ga'inis turte. Ishiin gara boolla bishaanichaatti gadi buutee gomboo ishiis guuttattee ol hin deebitii jedha. Inni kun intala ija namaatti toltu durba dhiirri bira hin ga'inis kan jedhu ibsa jechuudha. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 4 annee gaafa dubbifnu immoo waan tokko argina. Boqonnaan 14 mul'ati akka kana inni immoo lakkoofsa 4 isaan kun warra dubartoota bira dhaquudhaan of hin xureessin isaan qeerroo duudaadha warra lafa oolichi dhaqu hundumaatti isa duukaa ba'an isaan kun warra sanyii namaa keessaa waaqayyoo fi oolichaaf furaman warra jalqabaati. Somni tokko illee afaan isaanii keessatti hin argamne. Isaan warra mudaa hin qabnedha. Inni kun immoo waa'ee qeerroo duudaati ibsa. Durbummaan waan akka salphaatti ilaalamuutu hin taane waan iddoo guddaa fi salphinaa fi ulfina du'aaf jireenya qabatee jirudha. Ba'uun boqonnaan 22 immoo ergaa kana fakkaatu kan biraa tokko qaba. Ba'uu 22 16 kanneen gaafa dubbisnu inni immoo akka kanadha. Namni durba hin kaadhimatamin sossobee yoo wajjin ciise qaraxa ishii baasee haa fuudhuudha. Sababni isaatu kakuu dhiigaa jechuun iddoo kanatti ifaadha. Qaraxa ishii baasee haa fuudhu jechuun namni biraa hin fuudhin jechuudha kun. Abbaan manaa intalatti namichaaf kennuu raawwatee yoo dide immoo namichi horii qaraxa durba tokkoof ta'u haa baasuudha. Kana gochuutu irra jiraadha. Sababni isaatu kakuu namni hin argine tokko kakuu dhiigaa walii wajjiniin waan raawwataniif jarri kun macaafni qulqulluun akka kanatti dhimma waadaa yookaan kakuu gaa'ela gidduu kakuu afaaniif lapheen jenne sanadha. Kakuu dhiigaa jechuun garuu kanaa wajjin akka wal qabatu cimsinee macaafa qulqulluu kanarraa kan arginu ta'a jechuudha. Keessa deebiin 22 immoo waan tokko jedha. Keessa deebiin 22 keessa deebii 22 13 13 akka kana jedhan immoo 13 immoo mi'a kee wajjin wanta kara qabu kan ittiin lafa 22 13 hanga 21 mi'a kee wajjin wanta kara qabu kan ittiin lafa haatee keessatti bakkee baatee ittiin biyyoo itti deebistu dandeessu fudhadhu. Waaqayyo gooftaa kee si oolchuudhaaf diinota kee harka keetti dabarsee kennuudhaafis iddoo buufata kee keessa hin deddeebi'e. Egaa akka inni wanta yeellaa isaa si gidduutti argee si irraa hin deebinetti iddoo buufata kee qulqullaa'aa haa ta'u.
garbichi tokko gooftaa isaa duraa sitti yoo baqate qabdee gooftaa isaatti hin kennin jedha. Dubartoota yookiis dhiirota Israa'el keessaa galma keessatti ejjaaf kan qophaa'an ta'uu hin argamin. Waaqayyo gooftaa kee horii ejjaan argamee fi gatii saree hin ciigga. Kanaafis wareega kamiifiyyuu taanan lachuu isaanii mana Waaqayyo gooftaa keetti hin galchin jedheetu dubbata jechuudha. Caalaatti isan barbaadu lakkoofsa isaatti ilaa dogoggora ta'e. Bara kana keessa garuu maaltu jira? Bara kana keessa ati durbummaa qabdaa yookaan durbummaa hin qabdu jedhanii wal gaafachuun afaa yookaan akka yeelloo akka qaanitti ilaalamaa dhufeera jechuudha. Ati qeerroo duudadhaa jedhanii wal qorachuun akka haadaa badaatti boodatti afaatti ilaalamaa dhufe. Namni wanta akkasii gaafatu yookaan yoo jiraate immoo kuni doofaa yookaan immoo faaraa jedhamee akka ilaalamu yookaan akka ilaalamtu taasise jechuudha. Utuu gaa'ela hin dhaabbatin ejjituu yookaan alalee ta'uun qaroomina ta'ee mul'ate jechuudha. Qaroomina ta'ee mul'ate jechuudha. Isa kanaaf baay'ee waan macaafni qulqulluun hundeedhaan kaa'u dhaloonni kun hundee irraa kaachisee akka balleessaa jiru hin dubbatamaa jechuudha. Isa kanaaf waan waaqayyoo gaariidha eegamuu qaba jedhee waan gaarii irraa darbee fiyyuu waan gaarii irra godhee waaqayyo gaariidha. Kuni waan ma'eessa macaafni qulqulluun kan kaa'u waan barri darbe yookaan waan hin barbaachifne godhee dhaloonni ilaale jechuudha. Waan waaqayyo gaarii miti irraa of eeggadhaa jedhe immoo qaroominaa fi ogummaa cimaa taasiseetu ilaaluu jalqabe dhaloonni keenya. Durbummaan gammachuu dhirsa misirroo akka ta'ee fi waan eegamuu yookaan waan eegamuu qabu gammachuu hirmaattota cidhaa akka ta'es macaafni qulqulluun kun kan inni kaa'u sagalee waaqayyooti jechuudha. Isa kanaaf miinjee sagalee dhirsa misirroo isaa gammachuudhaan guutame sana dhaga'uutti akka gammadu gooftaan kan dubbatu Yohaannis boqonnaa 3:25. Kakuun kun kan ittiin jabaatuu fi cimee dhaabbatu dhiiga yoo jabaate qofa. Dhiigni kakuu cimaa waaqayyoo fi nama iyyuu haraarsuu danda'u ta'ee macaafa qulqulluu keessatti kaa'ameera jechuudha. Dhiigni akka kakuu moofatti dhiiga jechuun namaa fi waaqayyo gidduutti araara kan buusu jechuudha akka kakuu moofatti. Namni tokko gaafa waadaa walii galu akka aadaa biyya Israa'elitti dhiigaan aadaa seera yookaan dhiigaan waadaa walii gala dhiigaan harka wal qaba. Aadaa biyya keenya aadaa Oromoo keessatti yoo namni gaafa araaramu namni gaafa tokko ta'u oolaa qaleetu harka keessa looseetu harka wal qaba. Garaa keessa mar'umaan ureetu keessa walii garaa keessa waloosaniitu harka wal qabu. Namni akkasitti harka wal qabe deebi'ee waliin jibbu araarameera bara baraan tokko ta'eera jechuutti hiikama. Aadaa biyya keenyaa aadaa Oromoo keessatti iddoo tokko tokkotti mul'ata. Nama baay'ee wal lole tokko taasisuudhaaf araarsuudhaaf oolaa fayyaatti garaacha kana keessa billaadhaan baasaniitu keessa harka wal baasanii harka wal qabu. Egaan macaafa qulqulluu keessatti dhiigni iddoo guddaa akka qabu ilaalla jechuudha. Kakuun kun kan ittiin jabaatu cimee kan ittiin dhaabbatu dhiiga ta'uu isaa argine. Waaqayyo waan hojjetuu fi hojjeteen sirrii fi qajeelaadha. Kanaafuu kakuun gaa'elaa kan ittiin jabaatu durbummaan akka jiraatu godhee jechuudha. Hin barbaachisu ta'e waaqayyo hin kaa'u durbummaadhuma iyyuu hin kaa'u. Barbaachisaa ta'uu isaa irraan kan kaa'e waaqayyo. Dhiigaan kakuu galamu kakuu yookaan waadaa cimaadha jechuudha.
waadaa cimaadha jechuudha. Baay'ee waadaa cimaadha. Kakuun dhiigaa salphaa miti. Kakuun dhiigaa baay'ee ulfaatana. Keessa deebii 22:13 namni tokko niitii fuudhee erga bira ga'ee booddee yoo ishii jibbe inni dubbii nama yeellaasisuun ishii adheessee ani intala kana nan fuudhee garuu yeroon ishiitti dhiyaadhe immoo milikkita durbummaa ishii nan dhabe yoo jedhe abbaan intalattii fi haati ishii milikkita durbummaa ishiitii karra keellaa mandarichaa lafa maanguddoonni mandara sanaa itti wal ga'anitti geessanii isaanitti haa dhiyeessan. Ilaalaa mee amma ulfaataa akka ta'e. Yemmus abbaan intalatti maanguddootan ani intala koo namicha kanatti nan heerumsiise inni immoo ishiin jibbe kunoo ammas dubbii nama yeellaasisuun ani milikkita durbummaa intala keetii in arganne jedhee ishee adheessee amma garuu milikkinni durbummaa intala kootii kunooti haa jedhu abbaadha minne akkana jedhu hin falma jechuudha milikkita durbummaa ishii baatetu yaa'ii biyyaa duratti maanguddoota biyyaa duratti dhaqee yoo abbaan manaa ishii dhiise intalli koo durbummaa qabe jedheetu dhaqee milikkita durbummaa ishiitii fuudhee falma guddaa dhiyeessa jechuudha amma garuu milikkita durbummaa intala kootii kunooti haa jedhu wayyaa sanas maanguddoota mandara sanaa duratti haa diriirsan. Yeroo sanatti maanguddoonni mandara sanaa namicha fuudhanii haadhaanan sababii inni durba Israa'elirraa maqaa gadhee kaa'eefis meetii sheqelii gatii haa baasisan intalattiin immoo haadha manaa isaa haa taatu bara jireenya isaa guututti ishii gad hin dhiisine. Waa'een durbummaa baay'ee cimaa jechuudha. Yesuus isa kanaaf obboloota koo waa'een durbummaa baay'ee ulfaata waan ta'eef caalatti waan dubbadhu kana kan cimsu macaafa qulqulluu keessa deebii maan amaarinya zadaagim jedhama boqonnaa 22 lakkoofsa 13 irraa baay'ee ulfaata akka ta'e maatiyyuu kan maqaa dhaatu abbaayyuu kan maqaa dhaatu kakuun dhiigaa durbummaa baay'ee cimaa akka ta'e achirraa kan hubannu jechuudha. Waadaa fi hidhaa gaa'elaa utubee kan baatu kakuu gaa'elaatiin kakuu gaa'elaa kun lamaan isaayyuu cimaa fi eeggatamuu kan qabudha jechuudha. Gaaffii yoo qabaattan yeroo biraa na gaafadhaa ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu.